Ashamaa ilmaan Oromoo miidiyaa kanarra kan jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaati. Akkam jirtu Oromoo kiyyaa nagaa fayyaa keessanii ani jira galata rabbii nagaa fayyaa kooti. Egaa ani jaalleetu bin jedhama gara miidiyaa kanaa kanan dhufee dhiyoodha. Innaa akkasuma warroonni maatii naaf hin taane maatii naa ta'aadha sabskiraayibii tolchuu hin dagatinaadha. Akkasuma liinkii sheerii hin dagatinaa isiniin jedha. Yaadota immoo ani qabadhee dhufu irratti yaada keessaan naaf qooduu hin dagatinaa koomentii jalatti isiniin jedha. Egaa warroon immoo maatii naa ta'an guddaa isaa galatoomaa isiniin jedha. Oromoo kiyyaa qaalii wal malee maal qabnaa miti walaa jajjabeessinu ormi alaa dhufeetoo nu jajjabeessu ormi alaa dhufeetoo nu guddisu numumti walaa guddisnu isiniin jedha. Egaa yaada xiqqoo wayii qabadheetu nuuf irra shamarran keenya biyya hambaa keessa jiranis akkasuma shamarran kan ta'e maraafu jechuudha. Shamarroonni keenya kallattii garaagaraatiin dhugaadhaa bo'aa jiru imimmaan isaanii dhangalaasaa jiru. Sababni kun immoo sababa dhiira amanuurraan kan ka'e jechuudha. Dubartiin takka ni attaallalamti maa attaallalamti jechuu hin danda'u. Ni attaallalamti ni goyoonfamti itti fakkaata yeroodhaaf. Garuu immoo dhiironni keenya dhugaa dubbachuu fi shamarran keenya hedduu miidhaa jiran jechuudha. Hunda jechuu osoo hin taane akkasuma ni jiran keessa jechuudha. Shamarran illee akkasuma ni jiran, dhiirrillee akkasuma ni jiran. Kan dhiiraa baddaltus ni jirti dubartiin. Dhiirri immoo akkasuma kan shamarran baddalurree ni jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti garuu eenyutu irraa baddala yoo jenne dhiirumatu irraa baddala jenna. Tole kaarraa yaada ani qabadhee dhufu irratti waa xiqqoo waliin dubbannaa. Kalee miidiyaa kanarratti obboleettii kiyya qaalii imimmaa ishee dhangalaasaa liivii galaa turte. Baay'ee tokko na aarsisii baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi obboleettiin keenya kun balleessaa hin qabdu jechuu koo miti. Balleessaa ni qabdi haa ta'uyyuu malee mucaan ishii kaade kunis mucaan ishee goyoomse kunis balleessaa guddaa qaba jechuudha lamaan isaanitti tuyi. Haa ta'uyyuu malee wanta itti amantanii gootan tokko ijoollee shamarranii wanti isiniin jechuu barbaadu wanta itti amantanii gootan tokko maaqila isin ol baatanii miidiyaa irratti himatinaa dhuguma rabbiin isiniin jedha ani ammarraa beeku tokko isin gorsa ol baatanii miidiyaatti himatinaa taate miti itti amantee goote erga itti amantee goote as baatee nimin obboleetti koo maal taate jireenyi itti fufa dhugaa dubbachuu fi waanuma sitti dhaabbatu sitti fakkaachuu danda'a yeroodhaaf miira aarii keessa buutee miira of to'achuu dandeenye keessa buutee waa baay'ee dubbachuu dandeessa jechuudha. Wanta waliin dabarsite iccitii hedduu as baaftee miidiyaa irratti hoggaa zaraggaaftu jireenyi waan itti fufu sitti fakkaatu. No akkasii miti obboleettii kiyya of to'adhu aarii keessa yeroo jirtu of to'adhu gammachuu keessa illee yeroo jirtu of to'adhu. Namni yoo of to'ate malee jiraachuu hin danda'u. Dhuguma rabbiin sin jedha. Aarii keessa buutanii wanta hedduun as baatanii miidiyaa irratti himuun of xiqqeessuudha dhuguma rabbiiti. Maaliif dhiirri adeemu? Galata rabbii jechuu qabda. Dhiira sirraa adeeme tokko galata rabbii jechuu qabda. Malee as baatee miidiyaa irratti akkasin ta'ee jechuu hin qabdu. Kanaafi wanta dabarsite tokko hiriyaa keessaa ta'u abbaa warraa keessaa ta'u as baatee miidiyaa irratti please ijoollee shamarranii himatinaa isiniin jedha. Jireenyi itti fufa waan ta'eef jireenya kee kan boruuf dhuguma rabbi gufuu sitti ta'a. Gufuu sitti ta'a dhiirriin dhufa hin deema. Isa darbiterraa akka barattu barnoota guddaa sii ta'a jechuudha. Isa dhufummoo akkamitti akka qabattu si barsiisa wanti jireenya kee keessatti si mudate kamiyyuu jechuudha. Innaa mee viidiyoo obboleettii keenya xiqqoo waliin ilaallee itti deebina isiniin jedha yaada kanatti. Iddoon afura tokko hin qabne, iddoon ijoollee biyyaa tokko hin qabne, ofii isaati ijoolleen biyya isaanii jiru, ijoolleen biyyaa jiru, ijoollee aggaaroo mashaa'allaa. Asitti warri abbaan qabeenyaa warri maktabaa warri maalii asii gaabbazu asii fuudhanii zooru makiinaa isaaniitiin garagalee yoomna laala inni naanchi koo inni maxaaxane naan jechuu jammare jechuudha. Mucaan gaafa dhufu uuba fakkaatu jechuudha.
mana isaa qallabamee gaafa ga'u maal jedha inni naachi annimmataxanam gaafa inni dhufu wallaahi akka madaami ture kan itti nalaalu anaan akka madaami ture kan nalaalu amma garuu wanti hundi irraanfatame an akka kana ta'e eenyuun gaafadhaa wallaahi eenyuun gaafadhaa malkii kan korroolaa jedhaasi eenyuun gaafadhaa aleenii keessatti nama akkanaan tureen uffata dhabee miti nama nu ijoollee qabne uffata kennaa turedhaan itti Suudaan irraa dhufuu barbaade taanaan maaf oromummaadhaan na gargaaru naannoo oromummaadhaan sin gargaara kiyya deemi bakka barbaade hojjetadhu an nama na gargaaru nama na jiraachisu qaba jennaan mattaa'ee machiidhaan billaadhaan na waraanee jira qasaman billaa sobee miti yoo barbaadan suuraa gaazexaa sinii billaxafa kiyyaa waan baay'ee kunoo ija kana na laaltanii dhagaadhaan naga kanatti bakka lamatti mataa kan ija koo googalala namtini jedhe ejji koona keessaa ba'ee ture yeroo machaa waan baay'ee badalii baay'ee narra geessisee isumarraa oobsee sila maatiin koo baranii silaanis mucaa kana fidee akkam godhee namni sa'aatii kana dhiirri dubartii teessisaa jiru waggaa tokko mana an waggaa tokko sabaree kiraayi mana Afrikumaaf 600 tun kabbalu an mana jaazaan taa'u naan jedhe mana jaazaa taa'ee kiyya akka namaatti hojjennee argannaa jennaan na dide arrasa mana jaazaatti fiigu mana xallaatti fiigu sa'aatii sana anaat mana jaazaan taa'u jedhee dideennan birrii biyyarraa ergisiisee taaneen kanan kiraayi manaa qabadhee hin beeka yoo soba jettan wallaahi garaansa yoo afaaniin sobe garaansa hin beeka rabbiin immoo na arga jechuudha silkiin koo duraanii immoo soo jiraate kaanan birriidhaan biyyaa naa galee waraqataa wajjiniin waa hundaa viidiyoo wajjiniin jira garuu maanni badalee anarra ga'e ijoollee tokkorra oromoo tokkorraa akka ga'uun bedwan oromoo ta'e dhalachuu kootu of hin dibbee gara laafummaa lammanaa akka nama yaadamaa yoo akka balleessan namni egaa ka viidiyoo obboleettii keenyaa kana walumaanuu arginee jirra baay'ee namatti dhagahama akka kana dhangala'aatti onneedha cabdii bo'uu ishee kun dhuma namatti dhagahama namni nama ta'eetoo yoo bakka sana bu'ee yaadate namatti dhagahama eeyyee dhugaadha garuu immoo wanti beekuu qabnu shamarran parsentii 100 keessa way 5 taati kaayyoo keessan dagatta yoo jedhe wanta na saalfachiisu tokko hin qabu dhiira barbaacha miti kan biyyaa baataniif maallaqa jiru maatii keessanii jiru keessan fooyyeffachuuf mana baatan malee wanta kanarratti kuftanii argamuuf way wanta kanarra hojjechuuf miti kan biyyaa baatan jechuudha kanaaf kaayyoo keessan dagatta yoo jedhe warra akkasiiti waan na saalfachiisu tokko hin qabu maqaa shamarran gola ambaa keessa jiranii nyaatan jechuudha warra akkasii kuni ofiifillee miidhamanii akkasuma immoo maqaa shamarran bira laaqaa jiran jechuudha dhoqqeedhaniini kanaaf shamarran akkas miidiyaa kanarra baatanii wanta taatan as baatanii dubbattan kun irraa of qoxxobaa isiniin jedha obboleewwan kiyyaa ergaa keessatti kuftanii erga miidhama kana keessa galtanii wanti godhamu tokko hin jiru waan ta'eef miidiyaan wanti inni isin godhu tokko illee hin jiru ofuma keetii tasgabbaa'ii of tasgabbeessuu yaali wanta taate kana hundumayyuu garaattiin keessaa baatu yaali malee miidiyaarraa as baatee ittoo maal dabalachuuf cinqii biraa dabalachuuf dhiphina biraa dabalachuuf malee wanta biraatiif miti jechuudha kanaaf wanta sin mudate tokko as baatanii hin jedhina bitaa mirgaan isin hin jedha gaafa itti galtan sana miidiyaa miti jechuudha kan itti sin galche ofii keessanii mataa keessaniitti tamaamantaniituma ofitti amantanii erga itti galtanii wanta itti amantanii gootassan immoo as baatanii dubbachuun keessan dhadhabbina keessan jedheeti yaada kanaafuu obboleeyyan keenya qaqqaalii shamarran gola ambaa keessa jiran hedduu qabna hedduu dhibbaan lakkaa'amanii kan hin qunnamne jechuudha kanaaf obboleewwan kiyyaa wanta akkasiitirraa of eeggadhaan isiniin jedha akkasumallee wal gorsaa isiniin jedha bakkuma jirtanitti obboleettiin tokko gahaa wanta hin taane keessatti kuftu gorsaadha ittimaadha isiniin jedha dhaamsa kiyya kuni isa kana
Egaa kaa isuma kanan dubbadhaanii obboleewwan keenya dhiiras shamarran keenya boochisurraa of qusadhaa isiniin jenna. Jabaadhaa ijoolleen shamarranii immoo isiniin jedha waan kamiyyuu barumsa isiniif haa ta'u barumsa guddaa isinii ta'a jedheetii yaada viidiyoo kanaa guutummaa isaatiitti yoo argitanii jiraate isa kanaaf yaa እንግዲህ of eeggadhaadhaan isiniin jedha hin beekanii dhiironni kallattii garaa garaatiin shamarran keenya miidhuuf ka'an hedduutu jiru akkasuma gaariin illee ni jiru akkasuma badaanis sila jiraniif dhiira tokko waggaa tokko miti ji'a tokko keessattuu layya'uu dandeessa jechuudha adda baasuu dandeessa akkasiif ta'uuf kan siif hin taane jechuudha. Innaa sanammoo mee yeroo biraa bal'inaan irratti haasa'uu dandeenya isiniin jedha. Isuma kana dubbachuu barbaada asumaan obboloota kiyyaa dhiifama naa godhaadha. Warreen maatii kiyyaa hin taane sabskiraaybii hin dagatinaa isiniin jechaati komentii illee naa barreessadha laayikii illee tuqaadha sheer illee naa toshaa isiniin jedha hiriyoota keessaniif. Innaa isuma kana turtii gaarii isiniif haa ta'u hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja Oromoo kiyyaa jajjabaadhaa isiniin jedhaashi.